Kun sagalee amantaa Ortodoks Tawaahidooti. Barumsa amantaa dogmaa qannoonaa kan ta'ee fi gaafiiwwan shakkitoota irraa ka'an keessatti deebiin kan laatamudha. Kanaaf yuutuubii garbicha Waaqayyoo jedhu sabskraayibii, sheerii, laayikii gaafii yoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu danda'a. Maatii Waaqayyoo asiin immoo waa'ee amantaa keenyaa wajjin ilaaluudhaaf guyyaa har'aas wal qunnamnee jirra. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan eebbifamaa waan nuuf eeyyamee fi guyyaa har'aa immoo kan eegallu waa'ee dubbii fayyinaatti ilaallaa jechuudha. Dubbiin fayyinaa bu'uura waan hundaati jechuudha. Namni tokko kan fayye jedhamu yoo maal godheedha? Hiikumti fayyinaatu maalidha? waan jedhu san immoo wajjin har'a ilaallaa jechuudha. Jannat ማለት ምን ማለት ነው? isa jedhu sanii kitaaba qulqulluudhaaf ragaa fudhannee wajjin ilaallaa jechuudha. Waa'ee kanaa yoo hiiknu inni jalqabaa maalidha? hiikumtiyyuu maalidha yoo jenne ድነት ስንል በኃጢአት ምክንያት የወደቀውና የጎሳቆለው የሰው ልጅ ከደረሰበት ድቀትና ሞት ሙሉ በሙሉ ነፃ ማውጣትና አጥሶት የነበረውን ጸጋ ማግኘቱን መጀመሪያ ከመበደሉ በፊት ወደ ነበረበት ሁኔታ ከዚያም ወደ በለጠ ደረጃ መመለሱን ማለታችን ነው። ማጀቹዳ ሂከሳ ዮሂክኔ አፋኒ ኦሮሚፋት ደምኔ ዮሂክኔ ፈዩ ጀቹን ሰበቢ ጩቡ ኢሳቲን ከን ኩፌፊ ከን ኢጵኒ አለናማ ኩፋቲፊ ዱአ ኢሰረገ እራን ጉቱማ ጉቱት ብልስተው ዋን ቤቱሬ ዴብሴ አርገቹ በከዱራቲ ዴቡ ሶዳራ ብልሰተው አከስሞስ ፎኒፊ ልቡዳን ብልሰበው ዱካን ቦቆና አርገቹ ጀቹ ኩኒ ሂካ ማለቲ ፈይናት ጀቹ ilminama bakkeessa jalqabaatitti isa kan caalu olitti iddoo isa jalqabaatitti deemuun sun fayyina jennaa jechuudha. Yeroo kitaaba qulqulluu keessatti hedduu fakkeenyaaf Noohi maatii isaa wajjin fayyee jira. Loot haati manaa isaa biraa dhagaa soogiddaa taatus inni fayyee jira jedha. hiikan fayyina hedduutu jira jechuudha akka kitaaba qulqulluutitti. Har'a garuu kan nuti ilaallu isa lama laalla. Inni jalqabaa fayyina raawwatamee fi fayyina adeemsa keessa jirudha. Waan kana sirriitti ilaalchuu wanti nu barbaachiseef maalidha yoo jenne yeroo ammaa ilaalchi nuti fayyina irratti qabnu adda adda waan ta'eef amantiiwwan adda addaa ilaalcha fayyina irratti qaban adda adda waan ta'eef har'a fayyiteertaa Yesuus fudhattee warroonni jedhan hin jiru. Maal jechuudha? Ilaalcha isaaniitii fi ilaalcha kitaaba qulqulluutiin immoo wal bira qabnee yoo ilaalle maal jechuudha? Fayyina raawwatame alaallu. Maal isiniin jedhee fayyina raawwatame. Fayyinni raawwatame kuni dhala namaa hundaaf raawwatame. Amantii kana hin jedhamu. Addunyaa kanarra wantoonni jedhan hundi isaaniitu iyyuu kan raawwatameefi jechuudha. Anaafis isiniifis hundaaf walqixa kan raawwatame fayyina sallaalla jechuudha. Maaliif dhufee fayyinni kun yoo jenne seenaa isa jalqabaatirraa muraasa isaa haa ilaallu. Nis
seera uumamaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 irratti Waaqayyoon akkana jedha. Nama akka fakkeenyaa fi bifa keenyatti haa uumnu jedha. Kan eenyu dubbate yoo jenne Sillaasee dubbate. Sillaaseen tokkos sadiis jennee jira. Akka barumsa mana amantaa keenyatti utuboota 5 keessaa inni jalqabaa iccitii Sillaasee jennisanii jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Addaamiin uumee maal godhe yoo jenne aangoo laateef. Aangoon biyya lafaa kanarratti aangoon harka isaa jirti jechuudha. Harka eenyu? Addaami. Kana godheef illee waan isa barbaachisu hundaa guutee fi erga Addaamiin uumee Addaam akka jiraatu erga gannas keessa seensisee booda Addaam immoo abboommii Waaqayyoo kana eegee waggoota muraasaaf qofa jiraate jechuudha. Waggoota muraasaaf qofa jiraate. Waaqayyoon garuu Addaam bilisa fedhii isaatiin wanta raawwachuu qabu mirga kenneefii jira waan ta'eef isa waan jaalatuuf immoo Addaam muka kana yoo nyaatte isa balasii kan jedhamu kana yoo nyaatte du'a bara baraa duutaa jedheen. Addaamis abboommii Waaqayyoo kana eegee waggaa 7 qofaaf eessa keessa jiraate? Gannat keessa jiraate jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Addaamiin akkanatti jaalate. Mee Waaqayyoon Addaamiin yookiin ilma namaa jaalachuusaa karaalee inni ittiin ibse 4 qofa ilaallu. Inni jalqabaa seera uumamaati. Uumamtoota 22 jiran keessaa Waaqayyoon Addaamiin qabee harka isaatiin dhoqqeerraa biyyoorraa jechuun biyyoorraa uumee hafuura jireenya bara baraa kan itti baafate Addaamittidha jechuudha. Waaqayyoon uumamtoota karaalee 3 uume. Inni jalqabaa haa ta'u jechuudha. Haa ta'u jechuun Waaqayyoon uumee jira. Inni biraa yaadumaan uumee jira Waaqayyoon. Inni sadaffaan immoo qabee jechuudha. Uumamtoota kanneen keessaa qabee kan uume eenyudhaan? Addaamidha jechuudha. Waaqayyoon kabajaa guddaa Addaamiidhaaf qaba jechuudha. Addaamiin hin jaalata jechuudha. Addaamiin waan jaalatuuf Waaqayyoon kana godhe. Inni biraa immoo kabajee bifaa fi akka fakkeenya isaatti uumuudhaan. Har'a nuti Waaqayyoon fakkaanna. Kana shakkiin qabnu kana. Maaliifuu kitaaba qulqulluutu jedha waan ta'eef jechuudha. Inni sadaffaan immoo uumamtoota isaa gadi jiran hunda irratti aangoo bituu bulchuu kennuufidha. Bineensonni hundi isaaniitu Addaam jalatti bulu jechuudha. Waaqayyo gadi wanta jiru irratti aangoo laateefii jiraachuudha Waaqayyoon. Inni biraa immoo dursee waan isa miidhuu fi isa fayyadu itti himee jechuudha dursee. Waan hundaa nyaadhu bulchii garuu muka tana yoo nyaatte ni duutaa jedheen. Ilaalaka jaalala Waaqayyoon ammam Addaamiif akka qabu hubachuu hin dandeenya jechuudha. Jaalala Waaqayyoon Addaamiif qabu kana hundaa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon Addaamiin haala kanaan jiraachise jechuudha. Garuu seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti maal jedhaa? Addaam haala kanaan Waaqayyoo kabajee uumamus ajaja Waaqayyoo ajaje cabsee firii muka balasii nyaachuu isaatiin kabajaan isa irraa mulqamee duuti irratti murtaa'e. Waaqayyoon kabajaa kana hunda isaaf kenne ta'us abboommii Waaqayyoo waan cabseef seera Waaqayyoon jedheen eeguu waan dhiiseef itti murtaa'e jechuudha. Mi'a ammoo Waaqayyoon muka balasii yookiin isa balasii maaliif uume? Dhuguma Waaqayyoon Addaamiin waan hin jaalanneef Addaam akka doongoruufi namoonni gariin isa balasii Waaqayyoon uumuun isaa Addaam waan hin jaalanneef warroonni jedhan ni jiru. Wanti tokko wanti hubachuu qabnu Waaqayyoodhaaf beekumsi daangaa hin qabu. Addaamiin gaafuma uumamuyyuu Waaqayyoon Addaamiin akka kufu ni beeka. Beekumsi Waaqayyoodhaaf daangaa hin qabu waan ta'eef jechuudha.
akka uumamaatitti ilaaluun qabnu inni uumaadha. Beekumsi isaa daangaa waan hin qabneef jechuudha. Garuu Waaqayyoon isa balasii yookiin muka balasii maaliif uume? Yoo jennee inni jalqabaa Addaam jaalala Waaqayyoodhaaf qabu akka ibsuufi. Waaqayyoon wantoota arfan saniin Addaamiif jaalala qabu ibsee jira. Addaamoo haala kamiin Waaqayyoodhaaf jaalala qabu haa ibsure? Jaalalli Addaam Waaqayyoodhaaf jaalala inni qabu kan ibsuu danda'u abboommii isaa yoo eege qofaadha jechuudha. Kanaaf immoo kitaabni qulqulluun akkana jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkana jedha. Kan na jaalatu ajajni koo isa bira kan jiruu fi kan eegudha. Namni abboommii Waaqayyoo eege, seera Waaqayyoo eege, Waaqayyoon hin jaalata jechuudha. Inni biraa maal jedhaa? Ajaja isaa kan eegu isaan kan jiraatu innis ittiin ni jiraata. Abboommii Waaqayyoo kan eege Waaqayyo wajjin hin jiraata, Waaqayyo illee isa wajjin hin jiraata jechuudha. Ergaa Yohaannis 1:3 lakkoofsa 24 irratti jechuudha. Kanaafidha jechuudha Ixa balasiin wanti uumamteef jechuudha. Inni lammaffaan immoo uumamaa ta'uusaa akka beeku. Isaa ol kan jiru uumaan akka jiru inni immoo uumamaa ta'uusaa beekee uumaasaa akka galateeffatuuf akka faarfatuuf Waaqayyoon ixa balasiin uume jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon ixa balasiin uume. Inni sadaffaa ixa balasiin eeyyamni bilisummaa qabaachuun isaa akka beekamuuf. Bilisummaa kanaaf manni amantaa keenya amantoonni waa sadi qabu. Bilisummaa, filannoo ofii maalidha itti gaafatamummaa jennee wanti ibsinuufi jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon haala kanaan maal uume jechuudha? Ixa balasiin uume jechuudha. Amma mee Addaam dungoruu isaatiif itti gaafatamaan eenyudha? Muka balasiidha inni agaafatu. Sababni isaa muka balasii hin ta'u. Sababni isaa gara Addaamii fi Hewaan deemee na nyaadhaa hin jenne. Mukni balasii garuu kan mallattoo ajajamuu fi ajajamuu dhiisuu kan barsiistudha. Addaam filannoo jireenya fi du'a isaa du'a filatee muka balasii ishee yaraa fi gaarii barsiistu kutee nyaate. Duutis itti murtaa'e. Kanaaf mukti balasii maal ta'uu qabdu ittiin gaafatamte jechuudha. Hoodutoo na nyaadhu hin jenneen ofii isaatii dhaqanii maal godhanii muranii nyaatanii jechuudha. Kanaaf har'a nutis jireenya keenya keessatti wanti raawwannu cubbuun nuti raawwannu nama biraa sababeeffachuun hin ta'u jechuudha. Ofuma keenya of gaafachuu qabna jechuudha. Inni biraa immoo seexanaadha. Seexanitti gaafatamuu qaba. Seexanni hojii seexanaa maalidha? Seexanni of tuulummaa fi soba ofirraa maddisiisuun ulfinna ofii dhabe Addaamiin sanyii Addaam dhabsiisuu barbaada. Kun hojii isaati. Yeroo hundaa ijoollee Waaqayyoo kallattii garaagaraatiin ni qora. Kun hojii seexanaati. Kun hojii seexanaati. Kanaaf gara Hewaan deemuun gorsa sirrii hin taane gorsee Waaqayyoo soba taasisee jechuudha. Dhugaa fi soba adda baasuun gahee Hewaan ture. Hewaan garuu koorsii lama fudhatte. Koorsii inni jalqabaa Waaqayyoo irraa maal kan jedhu muka balasii kana yoo nyaattan du'a bara baraa duutu kan jedhu Waaqayyoo irraa baratte. Inni lammaffaan seexana irraa baratte. Muka kana balasii kana yoo nyaattan Waaqayyoon taatu kan jedhudha. Har'a hoonuti waa'ee amantaa keenya eessaa barachaa jirra? Eenyurraa barachaa jirra? Eenyurraa hubachaa jirra? Eenyutu nu barsiisaa jira? Ofaa gaafannu jechuudha har'aati. Seexannis kanaaf maal ta'u? Itti gaafatamaa hin ta'u jechuudha seexanni. Seexannis itti hin gaafatamu. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Waaqatti dhiyaadhaa innis isinitti dhiyaataa. Warri cubbamtoonni harka keessan dhiqadhaa. Warri yaadaa
lama qabdanis yaada keessan qulqulleeffadhaa jedha. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti jechuudha. Waaqayyotti yoo dhiyaanne Waaqayyoon nutti dhiyaata jechuudha. Warroonni yaada lama qabna, yaada keenya tokko taasisuu qabna jechuudha. Waaqayyotti dhiyaachuu qabna jechuudha. Kanaaf Addaam diduudhaaf mirga guutuu qabaa ture. Seexanni itti gaafatamaa miti. Kanaaf yommuu Hewaan Waaqayyo seexanatu na dogongorsiise jechuun Waaqayyo ishee kan dhaga'uu dideef kanaaf jechuudha. Ergaa kanarraa kufaatii Addaamii fi itti gaafatamummaa kan fudhatani isaanumaa jechuudha. Uummatuma isaaniitii jechuudha. Nusarra hojii hojjennurratti jireenya keenya keessatti cubbuu raawwannu irratti itti gaafatamaa kan taanu eenyudha? Numaa jechuudha. Qaamni biraa sababa funaanuun nuuf fayyisu jechuudha. Kun Addaamiif Hewaadhaaf illee bu'aa hin buufne jechuudha. Kanaafuu Waaqayyotti dhiyaachuun dirqama keenyaa jechuudha. Kuni Waaqayyotti dhiyaannee Waaqayyo irraa. Kanaafuyyuu mukni balasiis ittiin gaafatamtu, seexannis ittiin gaafatamu jechuudha. Kan itti gaafatamummaa fudhatu eenyudha? Isaanuma warra cubbuu raawwatan jechuudha. Kanaaf haala kanaan haa hubannu jechuudha. Kanaaf fayyuu jechuun maal jechuudha ree? Akka mana kiristaanaa keenyatti fayyuu yommuu jennu kennaa Waaqayyoo 4 kan of keessatti qabatu. Akka mana barumsa amantaa Ortodoks Tawaahidoo barsiiftutti fayyuu jechuun kennaa Waaqayyoo 4 of keessatti kan qabatudha. Maal isaan? Inni jalqabaa gadadoo cubbuun fide hundumarra fayyuudha. Gadadoo cubbuun fide irra maal ta'u? Fayyuudha. Kunis sababa balleessaa cubbuu Addaamii fi Hewaan irraa kan ka'e du'a nurratti murtaa'e sana jala baraaramudha. Kunis seera cabsuu irraa fi uumama yookiin eenyummaa keenya gidunfama taasisuu irraa baraaramuu jechuudha. Kun kan isaa maalidha? Fayyina jechuudha. Hiika fayyinaati. Cubbuu Addaamii fi Hewaan raawwatan irra har'a aniif isin ittiin gaafatamu. Anaaf isinii miti musliimni har'a ittiin gaafatamu. Amantiin biroo har'a ittiin gaafatamu saniif. Namni tokko har'a ilma Waaqayyootti amanee cuubame taanaan ni fayya. Kan amantanii fudhachuu. Kiristoos har'a namoota biroodhaaf jecha fayyisuuf jecha biyya lafaa hin dhufu. Takka fayyiseera. Amanuu baatee marga isaati. Waan amanteef gatii kee argatta, waan hin amanneef gatii isaa argata jechuudha. Kanuma dubbiin. Inni lammaffaan Waaqayyoon beekudha. Fayyina kan jennu Waaqayyoon beekudha. Waaqayyoon nama akka bifa isaatii fi akka amalummaa isaatti kan uume isa beekee isaafis akka bitamuuf jiraatu. Ta'us namni garuu yeroo garaagaraatti Waaqayyoon dagachuudhaan hanga waaqolii tolfamaaf sagaduu fi kadhachuu ga'eera. Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 12 irratti jechuudha. Kanaaf kanarraa baraaramuudhaan Waaqa tokkicha Alfaa Omeegaa jiraataa kan ta'e sanitti amanuu jechuun fayyina jedhama jechuudha. Fayyina jedhama jechuudha. Sadaffaan uumama haaraa ta'uudha. Uumama maal ta'u? Haaraa ta'uudha. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaatiif amalummaa keenya dhuunfachuu isaatiin amalummaa keenya kufee ture jajjabaachuu akkasumas daabiloos foon keenya mo'atee kan ture deebisee mo'achuu danda'uu isaati. Kanaaf qulqulluun Phaawulos akkana jedha, eenyuyyuu taanaan Kiristoosiin uumama haarawaadha. Inni moofaan sun darbeera. Kunoo hundumtuyyuu haarawanii jiru jedha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 ergaa Phaawulos gara warra Qorontos ergaa isaa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17. Uumama haarawa ta'uu kan namni hundumtuu dhuunfachuu akka qabu yommuu ibsu Kiristoos Yesuus uumama haarawa ta'uun ni gargaara malee
dhaqna qabachuu yookiin dhaqna qabachuu dhiisuun hin fayyadu jedha. Galaatiyaa boqonnaa 6:15. Dhaqna qabaan yookiin kittaannan kaakuu moofaa keessatti akka mallattoo warreen waaqayyootti bulanii ta'e sun har'a immoo cuuphaadhaan bakka bu'eera jechuudha. Cuuphaadhaan namni mootummaa waaqayyoo dhaaluu danda'a jechuudha. Inni biraan qulqullummaa yookiin waaqayyoo fakkaachuun guddachuudha. Fayyuu jechuun waaqayyoon fakkaachuudha. Guddachuudha. Kanaaf manni amantaa keenya fayyina bakka meeqatti qoodde ilaalte jechuudha. Bakka afuritti hiiktee jechuudha. Kan hiikan isaa barumsa doongoraa fayyuu irratti jiru haa ilaallu. Namoonni baay'een yeroo ammaa haala fayyinaa irratti ilaalcha garaagaraa keessa waan jiranis muraasa isaanii wajjin haa ilaallu. Akkana jedhu gooftaan nuuf du'eera, kanaaf cubbuu keenyas nuuf baateera, amma wanta kamiirrayyuu bilisa, fayyineeras, nuti qulqulloota barumsa jedhudha. Barumsi doongoraa kanaa waan hundarraa Kiristoos nu fayyise nu fayyiseeraadha. Har'a garuu nuti qulqullootaattiidha. Nuti qulqulloota inni jedhu sirrii miti. Namni qulqulluu jedhamuudhaaf adeemsa meeqa keessa akka darbuu qabu barumsa qulqullinnaa keessatti sadarkaa qulqullinnaa keessatti ilaaluu dandeessu jechuudha. Barumsi akkanaa yeroo ammaa bal'inaan amantii Prootestaantii biratti ni lallabamaa jechuudha. Fayyineerra baqqaa Kiristoosii fayyineerra Kiristoos cubbuu Addaamii fi Hewaadhaan nutti dhufe sanarraa bilisa nu baaseera. Galanni isaaf haa ta'u. Bilisa nu baasee jira jechuudha. Kanaaf wantoonni akkanaatirraa fagaachuu qabnaa jechuudha nuti. Wantoota akkanaarraa fagaachuu qabna. Akka nuti jennutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaa isaatiif galanni haa ta'uti cubbuu karaa Addaamii fi Hewaaniitiin nutti dhufe sanarraa bilisa nu baaseera. Ijoollee isaa nu taasisee jira. Akka ol jennu nu taasisee jira. Kanaaf fayyineerra. Har'a namni cubbuu Addaamii fi Hewaadhaaf itti gaafatamu hin jiru. Hundi keenya iyyuu karaa waaqayyootti dhiyaannee amannee yoo jenne ni fayyinaadha. Malee har'a nuti qulqullootadha. Fayyinee jirra yoo taane maaliif faarfanna ree? Maaliif faarfanna? Maaliif galateeffanna? Maaliif soomna ree? Kanaaf barumsa doongoraa kanarraa fagaachuu qabna jechuudha. Kanaafidha yeroo ammaa ilmi namaa ergan fayyee jedhanitti cubbuu keessa warroonni seenan baay'eetu jiru jechuudha. Har'a nuti kan fayyine cubbuu Addaamii fi Hewaatirraa malee har'a nuti gannatti galnaa miti. Eeyyeen dhugaadha. Namni Kiristoos amanee abboommi isaa eege akkamitti akka fayyinu wajjin laalla. Taalee gadaana keessatti egaa yaa obboloota koo walumaa galatti namni fayyee yommuu jennu murtii du'aa itti murtaa'ee irraa ka'eeraa, irraa fudhatamee jira. Jireenya isa jalqabaatitti maal ta'eera? Deebi'ee jira jechuudha. Lammaffaan immoo gara tokkummaa waaqayyoo fi qulqullootatti deebi'ee jira, nagaa argatee jira jechuudha. Sadaffaan mucummaan isaa ni deebi'ee fi jechuudha. Akkuma kanadha. Nuti ijoollee waaqayyoo akka taane laphee keenyaaf ragaan hafuura qulqulluudha. Roomee boqonnaa 8:16 irratti. Ijoollee ta'uu keessaniin waaqayyo abbaa koo jettanii kan waamtan inni hafuura ilma laphee keessa irra bulcheera. Galaatiyaa boqonnaa 4:6 irratti jechuudha. Arfaffaan immoo cubbuu fi fedhii foon wantoota hamoo irratti humnaa fi aangoo argatee jechuudha. Haa ta'u malee cubbii fi foon akka balleessuuf isa waliin kan fannifame dhaqna keenya isa moofaa akka ta'e ni beekna. Kanaan booda
lammaffaa cubbuudhaaf akka hin bitamneef ittiin deebinuu jedha laala. Cubbuu isa jalqabaa sanii irraan bilisa nu baasee har'a immoo cubbuu biraa akka hin raawwanneef of eeggachuu qabnaa nuun jechaa jira. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti jechuudha. Kanaaf ilaalcha keenya sirreessuu qabna jechuudha warroonni amantii Pirotestaantii keessa jiru. Fayyinna yoo jennu cubbuu addaamirra, cubbuu sababa addaamiin nutti dhufe sanarraa fayyineerra. Kana hunda keenya warra Kiristoos amane bichaa miti kan fayye hundumtuu fayyee jira. Hundumtuu fayyee haala namni amantii hin beekne tokko har'a cuubame taanaan fayyuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan barumsa fayyinnaa haa ilaallu jechuudha. Amma erga waa'ee kun maal jennaani fayyinna raawwatamee dhabu. Fayyinna raawwatame jechuun cubbuu addaamirraa fayyinna ittiin maal baanedha? Bilisa baane jechuudha. Kun immoo eenyudhaani? Dhiiga Kiristoos jechuudha. Kiristoos haadha keenya dubroo Maariyaam irraa dhalatee waggaa 30tti cuubamee waggaa 3 addunyaa kanarra deemee wangeela barsiisee miila isaatiin biyya lafaa kana eebbisee qaraanioo irratti fannifamee dhiiga isaatiin nu bite nu bilisa nu baaseera. Har'a nuti ijoollee Kiristoos bilisa nu baasee jira. Namni ilma Waaqayyootti amanu itti murtaa'u jedhamnee jirra. Abboommii Waaqayyoo eegnee seera isaa eegnee yoo jiraanne jechuudha. Kun fayyinna raawwatame jedhama. Waaqayyoo jedhee kutaa itti aanu keessatti immoo fayyinna adeemsarra jiru ilaalla. Fayyinna maalirra jiru? Adeemsarra jiru wajjin ilaalla jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti kaa'uu, sabskiraaybii gochuu, laayikii gochuu hin dagatinaa. Waaqayyoon abbaan jaalalaa, abbaan dhiifamaa yeroo kanaan kan nu ga'ee maqaan isaa kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Aamiin.